بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه برنوتا سينا كتا جهفا برنوني كينيا كان الراتس واهي جلكبا واحي النبي كان يرتبه إلى الجسد نبي ربي عليه الصلاة والسلام بيو مكة خيس إساني جرو عمري إساني وقاء فرتمها لقه جرون ربي كبجا في ulfinaan isaan guddisee ergaa rabbiitiif isaan filate jibriil itti ergeeti haala isaan gaara hiraa kan jaamu keessa jiraniin biyya makkaa keessatti jibriil dhufee maal ji'een duuba ergamaa rabbiitiin sallallahu alayhi wasallam qaala lahu qura qaala maa ana biqaari dhufee maal ji'een duuba jibriil qara'i ji'een ergamaan rabbiitis sallallahu alayhi wasallam maal jaaniin duuba ani nama waa qara'uu miti ani hin qara'uu jaaniin nama waa qara'uu miti yeroo kana ifitti hammateeti gadhiisee ammas qara'i ji'een lammaffaa itti deebise sanuma deebisanii nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam ani nama waa qara'uu miti jaaniin yeroo sadiitti akkasitti deebisee boodarra waan qara'u barsiisee سورة العلق الرا جلقب آياتوتا سورة العلق جلقب رجل خنا إرتك أرئي إرقم ربي تس إسان دوبا ديوسيك أرئي جتشورا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آياتوتا كان إرقم ربك أراسيسي حالا كان وحي النبي خين يرتب جلقب جتشورا نبي ربي عليه الصلاة والسلام وحي إساني رتي بؤو خجل كبه أمتا أفرتما إساني جهير راي أمتا أفرتما رتي وحي نتي إساني رتي بؤي سنبودا أمتا كود أسدي مكة خيسة جراتني غربي مدينة قدانا جتشولا سنبودا مدينة خيسة خيسان جراتن سنبودا أمتا كودان جراتن مكة خيسة حالة غافة جرانسان غر إسان قبلان إسان تغرغلاني سلاتن بيت المقدس توري قبلان أمتا كود أسدي قوتو وقا كود أسدي قوتو قبلان إسان اتقار قلني صلاة بيت المقدس مسجد الأقصى جتشودا بيا فلسطين كيسا تقار سنقار قلني صلاة توران قارو خنيرو جنو كعبا إفدوبا قدني صلاة جتشو وسو هنتهن كعبا في بيت المقدس اللي إفدورا قدنيتما قبلان بيت المقدس تهودا وجين كعبا في كعبا مكا خيسا جرتو في بيت المقدس اللي إفدورا قدني فولدورا إساني قدني صلاة توران kana qofaa miti erga madiinatti deebi'anii leedha ji'a 17 yookaan ji'a 16 akka gariin olamaa ijaanitti kana hunda ji'a kana guutuu beeytul maqdisitti garagalaniituma salaataa turan haga san booda rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessatti itti buusee qiblaan gara makka keessatti gara ka'badhaa jijjiiramu takkati jechuudha kana guutuu ji'a 17 yookaan ji'a 16 waggaa tokkoo fi wahii jechuudha erga madiinatti digananilleedha erga madiinatti godaananilleedha beeytul maqdisitti garagalaniituma salaataa turan jechuudha barnoonni keenya kan kutaa jahaffaadha kana fakkaataa ila liqaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين بنوني سينا كتا تربفادا هجرة إرقما ربي تفي صلى الله عليه وسلم حالك من دنيا تنرى نبيين كن يبقتني إلى الجزيتي نبيين كن عليه الصلاة والسلام بيمكة خيستي وقاكو لسدي إرقتورا نبودا إرق نبي تهاني بودا نبي يروتهن عمري نساني وقا أفرتمتوري erga nabiyyi tahaniin booda waggaa 13 makka keessa turanii san booda ajaja rabbiitiin gara biyya madiinaa godaanan yeroo hijiraa bahan hijiraa godaansa gara madiinaadhaa kana yeroo bahan abuubakriittu isaanii wajji ture sahaabaa isaanii irraa akkasuma gabricha abuubakrii caamir ibnu fuhayraa nama jaamuutu isaanii wajji ture ammoo namni karaa isaan qajeelchuu biyya madiinarraa biyya makkarraa gara madiinaadhaa san dura deemanii waan hin jirreef karaa hin beekan waan taheef namni karaa isaan qajeelchu nama maqaan isaa Abdullahi ibn al-Urayqit al-Laythi nama jaamu karaa isaan qajeelche namni kun kaafira ture islaamummaan isaa hin beekamne garuu san waa wajjin kan karaa qajeelche isa وأقام بالمدينة 10 سنين نبي كان عليه الصلاة والسلام جرى بي مدينة آيرو قدانا بودا
madiinaa keessatti waggaa 10 jiraatan jechuudha. waggaa 10 jiraatanii umrii isaanii irraa yeroo waggaa 63 gahan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ruuhii isaanii fuudhee duniyaa tanarraa gara akhiraadhaa boqotan jechuudha. kan isaan keessa akhiraman kan isaan keessa duniyaa tanarraa deeman guyyaa ithniinati guyyaa wiixataati yeroo aduun baatee aduun jabaattu yeroo duhaadhaa kana jechuudha. guyyaan kunis guyyaa 12 ture ji'a rabiicul awwal irraa. dhukkubni isaanii kan isaan keessatti duniyaa tanarraa deeman guyyaa 12 ture yeroo isaan duniyaa tanarraa deemanii duniyaa tanarraa boqotan kan isaan dhiqee Ali ibn Abi Talib fi adeera isaanii Abbaas fi akkasuma Fadli ilma Abbaas fi akkasuma Qutham ilma Abbaas fi Usama ilma Zayditi fi Usama ibn Zayd akkasuma Shuqraan nama jaamutu Usama fi Shuqraan kuni nama ergamaan Rabbi alayhi salatu wassalaam bilisoomsan irraa turan gabra turan jechuudha yeroo jalqabaatiif. ergamaan keenya alayhi salatu wassalaam yeroo du'an booda yeroo duniyaa tanarraa deeman uffata sadiin kafanaman. uffata sadii uffata adiidhaan kafanaman jechuudha. uffanni kunis biyya Yamanitti kan inni tolfame. qamiisa fi imaaman mudawwaraa fi imaamanni keessan turre uffata isaan ittiin kafanaman kana keessatti. ummanni muslimtootaa yeroo isaan dhiqaman booda tokko tokkoon irratti salaatan imaamni tokko isaan dura bu'ee isaan salaachisuudhaan maletti namuu mataa isaatiin tokko tokkoon irratti salaatan. yeroo isaan qabrii isaanii keessa kaa'aman uffata carqii diimtuu tokkotu jala afamee san irratti awwaalaman jechuudha. qabrii isaanii warreen seene irraa qabrii isaanii sahaabonni seenan Abbaasii fi Aliyyii fi Fadlii fi Qutham ilmaan Abbaas Fadlii fi Qutham ilmaan Abbaas irraahi akkasuma Shuqraan jara kanaatu qabrii ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam yeroo qotamu seenan. qabriin isaanii yeroo qotamu utbiqa alayhi 9 labinaat gaalii sagaltuu saniin cufame gaalii sagaliin borboda irraa jechuudha horofa irraa kan tolfame sagaliin qabriin isaanii cufame jechuudha. ergamaan keenya alayhi salaatu wassalaam bakki isaan itti awwaalaman ammoo bakkuma Rabbiin ruuhii isaanii itti fuudhee sanitti bakkuma santu qabriin achumatti qotamee fi firaashin isaanii kaafamee achumatti qabriin isaanii qotamee achitti awwaalaman jechuudha. mana haadha muumintootaa Aishaa haadha mana isaanii jechuudha. achi keessatti ergamaan keenya alayhi salaatu wassalaam yeroo isaan qabriin isaanii achitti qotamee achitti awwaalaman sahaabota isaanii irraa Abu Bakrii fi Umar illeen isaanuma biratti qabriin isaanii qotamee fi gaafa isaan du'an achitti awwaalaman jechuudha. barnoonni seenaa kutaa 7ffaadhaa kana fakkaata. ila liqaa.